السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هارك فولي هردفتو تزارا انترتيمنتي نجيني هي لجيني بقارن كتب هيك اللي سيسنا نوي بكدرتن تسناقو قويا هرقال وقارب بلبتشو في قويا أنا في باي قداتي أكما ميديارات ترقا جرتن مجا رمضان مقاني سانتسفاي جدامو لالتها شوا كنتاي باكي نيتو قدتي بالي akkasuma waggaa 8 Somaalee jiraatanii mucaa sana osoo inni hindu'ini miidiyaa irratti irraa dubbachaa turre gaafa inni qabame waraanni warra biyyi interview isa godhu jechuudha irraa dubbachaa turre akkuma irraa dubbachaa turre sanatti sila abiyyi goota hin jaallatu gadi fuusisee kaleessa ni ajjeesisise jedhamee dubbatamaa jira haa ta'u inni sun akkuma jirutti ta'ee Oromoon waa'ee Oromoo yeroo ammaa wanti dubbadhullee baay'ee ni ulfaata maaliif jennaan namni ilmaan keessan ajjeesisaa jiru isinidha isinii osoo mootummaa bineensa kana argitan deeggartan isinii mootummaa nama nyaatu argitan kana deeggartan namni dhiiga ilmaan Oromoo ficcisiisaa jiru isinii haa ta'u akkuma ta'etu ta'e seera addunyaatti warra abiyyiin deeggartan warra seera deeggartan akka seera addunyaatti namni yakkamaan tokko ka seeratti dhiyaate tokko hin ajjeefama seeruma addunyaatti namni tokko waan fedhe balleessee haa jiraatu balleessa isaa sanaanii bakka seeraa hoggaa dhaqee ni ajjeefama waan fedhe yoo ta'e wanti yakka fedhe uumee jiraate yakki hundi seera akka seera addunyaatti seera ittiin gaafatamu qaba jechuudha warra seera deeggartan ummata Oromoo namni arras borusirra deebi kana jedhu ilmaan Oromoo ka gabroomse abiyyi osoo hin taane mootummaan isin bineensa guddaa jalaa baane xiqqeeffanne jettaniiti bineensa xiqqaa jalaa baatanii guddaa harka seentani dhageessanii arallee gaa seenaan isin gaafata borus goota akkana ajjeesisiiftan osoo tiraafiif jettanii nama jala fikrin sila namoonni dalagatanii jiraachuu dandeessan biyya namaaf keessaa galtanii jechuudha waan hundumaafuu an yaadamate dure mucaadhaaf rabbi jeennatul firdoosiin haa gammachiisu hin duune warra jiruu du'e kanatu maqaan isaanii badee malee inni jira har'as burus jechuudha inni hin duune maal jechuu barbaada beektu haati manaa mucaa kanaa akkuma amma dura isinitti himee gaafa inni bakka qabsoo biraa deemu ilmoo qaba daa'ima tokkoo fi ilma dhiiraa tokkoo fi intala qaba bakka inni hin jirretti ilmoo sana waan guddisuu dadhabdeef biyya namaa deemtee biyya anjiru kana jirti gargaara namni ishee qunnamuu barbaadan isheedhaan wal isin qunnamsiisa maaliif abbaan irraa du'ee jira duras bakka qabsoo ture isheenis biyya namaa keessa jirti ijoollee isaa Oromoo adaraa isatti taatu guddisaa fi waan biraa jechuu hin dandeenyu silaa nama du'e hin deebisanii du'e hin jedhamu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuuf akkamitti an maal irraa akka haasu maal irraa akka dubbadhu hin beeku maal jechuu maaliif biyyattii seerri keessa hin jirre namni tokko seera addunyaatti namni seeratti dhiyaate seera harkatti seerri gadi baasaa nama ajjeesaa jedhutu jira akkuma addunyaatti seera kamiin haguma abiyyiin biyya bulchuu dhufe waan addunyaa irra hin jirre meeqa dhageenye yaa warra isa deeggartan ummata biltsiginnaadha kana waggaa jedhu ijoollee kutota fokkattoota jara sanaa miti kan jedhaa jiru mee warruma mata amma biyyoota faranjirra galtaniiti teessoo qaqqabataniiti maaksii funyaanitti lugaammataniiti wambarii ambaa'oo istan dalagaarraa galtanii osoo dhiigni ilma namaa akkana dhangala'u isin tirraafii hin fudhattanii ka biyyaaf dubbatu immoo mana hidhaa keessa fuudhanii ajjeesan hayyoonni kuwwan immoo mana hidhaa keessa teessi Oromoo hanga yoomi gowwomta hanga yoomi kaleessa harka wayyaaniitii baanii jettanii bineensa taru ka isin hin beekne bineensa mana keessa abiyyiin harka seenten abiyyi bineensa guddaa ka dhiiga ilmaan Oromoo lafarraa duulu mucaa kanas osoo biyya sirri jiru taate abiyyi mataa isaatti gaafatama maaliif itti gaafatama ragaa qaba abiyyi ajjeesuun isaan kaleessa interview gochaa ture poolisiin isaa ragaa qaba Oromoon
namni gumaa isaa baasuuf yoo jiraate gumaa isaa abiyyumarraa baasan qaanfatanii kaleessa haasofsiisanii miidiyaa irra fidanii interview godhanii har'a gadi baasanii tuffii haganaa isinii qaban isin immoo nama jala deemtu wanti har'as borus nagu Oromoo bilisiginaa deeggartoodha Oromoo taateeti osoo akkanatti uffatamte osoo akkana goota keessa raajjeesan ka boru biyya tana bulchuu danda'u gadhee akka abiyyi gaararra yoo diimaarra qabdu diima taate yoo adiirra qabdu adii taate yoo gurraacharra qabdu taate osoo hin taane dhiira kutannoo qabu inni hinduuni warra jiruu duute isiniidha warra tirraafiif jecha saree faana dhaabbatu kan biyyaaf dubbatee du'e seenaa isaa seenatu wanni jedha isin immoo tirraafitu seenaa keessan hima borullee gaafa duutanillee du'a badduu duutu sila onnee qabaatanii onneen keessan Haacaaluurra rifuu isin qabaate onneen keessan sabaaf rifuu hin qabdu malee dhugaa dubbachuuf sila gabaabumatti an waa haasona harkaa badee jira baay'ee hamilee na cabee jira baay'ee natti dhaga'amee jira xumura irratti Oromoo wanti isiniin jechuu barbaadu waa'ee Oromoo tirraafiin bultuu san haasa'uu hin barbaadu har'as diinni keessan guddaan mootummaa nama tokko mootummaa jechuun hawaasni hiree fi murteeffachuu danda'u warra adda faffaca'ee tirraafii jala deemu jechuudha kana waggaa jennu ijoollee as diaspora teessee jara abiyyiin deeggartu warra ijoollee fofokkattu sana osoo hin taane namootuma silaamata mata Oromoo fayyada jennee ilaaluu irraa dubbachuutti jira warra harka abiyyitti kenneti yaa'u isine waa'ee keessan dubbadhee hin amma du'a mucaarratti haasa'uu hin danda'u goota kana faamilii isaa gargaaraa fi haati manaa isaa biyya alaatii akka galtee ijoollee isaa guddiftuuf taasisa ummata dhimma kana irratti hojjedha mucayyoon amma biyya kana jirti namni ishee qunnamuu barbaada lakkoofsa isheellee baasee miidiyaa irratti maxxansuu hin feene bakka isheen jirtus biyya jiru kanas bakka isheen jirtus himuu hin feene garuu ishee namni qunnamuu barbaadu ne qunnami walisin qunnamsiisa namni ishee dubbisuu barbaadan haadha manaa isaa ne qunnami awwalitti isin fidaa ishee qunnamaa gargaaraanii daa'ima isaa bira dhaabbadhaa ilmoo isaa gargaaraa fi bakka inni hin jirretti ilmoolee isaa guddisaa fi isiniin jechuu barbaada maaliif waan du'e tokko gumaa baafadha yoo jenne sila gumaan kabahuuti jechuu gumaa Haacaaluu baaftanii sila Oromoon gumaa baasa jennee dubbanna gumaa Haacaaluutu hin baane hanga ammaati gumaa jaraa rabbi haa baasu rabbi mootummaa gabroomsaa kana Oromoo irraa hakaas warra tirraafi jala deemullee rabbi uffisni haa barsiisu waan hundumtu rabbi irraa taate waan ta'eef guyyaa isin salphattanii dhiigni ilmaan Oromoo ifa bahu ni dhufa waan ta'eef isin irraa baay'ee dubbachuunis barbaachisu sareerraa dubbachuun hedduu hin tolu sareetu tirraafiidhaan fiigaa waa'ee keessan dubbachuun garuu gadde mucaa kana akka Haacaaluu sanitti onne kiyya cabse gootatu du'e goota Oromoon qabdu dhugaa rabbi goota Oromoon qabdu goota lubbuu isaa irraa bahee akkasitti confidence haasofni isaa qofti nama gammachiisu gadheen isa galaafatte sila harki gadhee waa galaafatu hin dhabu jabaa akkuma saroonni isaa miidiyaa irra teessee nama balleessuu barbaaddu hoolonni abiyyi jala deemtu waraanni isaanii dhiira kana qabanii ajjeesan ammas warra mana hidhaa jiru eeggadha ani kanuma isiniin jedha waan biraa baay'ee dubbachuu hin fedhu waan ammas hayyoota keessan kan mana hidhaa jiru boru jettanii hin callisinaa harki biqiltuu lafaa ol dhuftu muruu hin dadhabne kun waan biraallee balleessuu danda'a gaafa gootota biraallee mana hidhaa keessaa gadi fuudhanii takkaan deemsisanii ajjeesanii xumuran yoo ta'e malee ka'a mootummaa kana ofirraa kaasaa TLF maalii wayyaaneen kalee akkasuma goote jettan tan argitanii beektanii waan abiyyi isin godhe mootummaan biyya bulchu biyyuma waanuma argineetu dhageenye hin beekne abiyyi nutti fide seera addunyaa cabsee waan hin taane wanna ragaa hin qabatina ka'a ummata cinaa dhaabbadhaa dandeessan hayyoota keessan yoo furmaanni jiraate
karaa cufaa as kufaa garana qaba ijoollee hin fixina furmaata jirutti deema kana namicha gurra duudaadha gurra isaa maaltu dhagaa waanuma hin ta'amne taasiftan waa hundaafu yaanni hiyya guddaa